Umma? Oo, ilma koo. Bakka siin jedhe san deemaa jira na eebbisi bakka umma. Hayyee ilma koo as jedhe. Ishii umma. Karaa ati deemtu hundatti rabbi si haa eegu ilma kiyya. Milkiin gali. Amiin ummaa tiyya sillee rabbi si haa eegu. Bareedduu tiyya ummaa tiyyaa fi manallee rabbii gaditti amanaa sitti kennee jira jabeessii ishii. Hayyee waan harmeetiitii si yaachisiin. Hayyee deemtee ilma kiyya milkiin bahi milkiin gali. Kai maal ta'e miti. Maal intala tiyya? Ba'i mana kana maal asitti baanutti taatu. Maal osoo ilmi kiyya amaanaa siin jedhee deemu akkana na goota? Amaanaa walii? Ahali. Maayini? Jaartiin ta'e ummaa ajjeesaati. Maal? Taa intala tiyya akkana nan godhu. Dhageettaa an duraanuu ilma kee jaaladheetii mitishii duniyaa isaa ilaaleeti katteeruun. Amma narraa bahi gaafa ilmi kee deebi'ee deebitaa. Deema seem. Jechaa fi gochi kun marti afaanuma keetti bee. Qoy akkasii miti. Osoo ija kiyyaan argu maal natti himta? Dhiisi ilma koo. Harmee tiyya tagii asa galgaratti na baattee waggaa lama dugdeetti na baatte akkana goota? Dhiisa manaa godhina na balleessi. Kotota keessii fide narraa baata. Ganna dhiisi. Kootu shaantaa isii sanas kenni. Bahinarra maal laabatte? Bahii! Ahli ummaa. Maayini? Jaartiin teeta gaafa ummaa ajjeesaa jirtu sun dhufte. Aseeneen seenaa jedhee rakkoon qabu. Seenaa. Akkam nagaa qabdanii? Nagaa haa koottaa ol seenaa. Lakki rakkoon qabu waluma kana teenna. Lakki eega seenaa jedhan keessuma seenna. Hayyee ka eega jettanii. Baamado. Dhufne kaa. Maattu nabbaa gadii jawaan jedhu. Intalaan dhufneemi. Intala tana waa balleesseedhanii dhufneemi. Oseenaa nuun jedhanii haa ulfaatan. Alaa oseenaa koottaa keessatti sirni aadaa Oromoo akkana miti jedhanii humseessanii haasaa jiran. Kanaafuu kun waan intalli balleessite. Nu intala finnee dhufne. Nutti haa himanii maa kunoon dhagaan. Hayyee dhagaan. Harmi akkana jedhaa maal jenna? Hayyee itti meeqa waan siin balleessite miti. Amma isinlee dhageettan dhagahuu dhabuulee dandeettanii. Ani jalqaba irra karaa deemaa jira. Amaanaa harmeetti illee itti himee isiifaa amaanaa harmeetti itti kennee nama marii jajjabeessee biraa deeme karaa jarjaree itti deemaa jira.
Musii ajjeesaa jirtu iyyuu masii isaan arge. Wanni jiru kanuma adiin bakka. akkana waan ittiin jedhu dubbiin deebite kunoo mucayyoo silaa waan isaan jedhan dhageettanii badiin ta'u mucayyoo teennaa kunoo haqallee qabanii dhugaallee qabanii namni nama ajjeessa ima fitata nuu dhaabadhaa jennee nuu dhaabatanii haa ulfaatanii dhiifamu nu haa gaafatu jettiin teen ulfaate tanuma baqa. Ani sii wajjin mana kana keessa hima hin jiraanne. Kuni mucaan daa'ima irra ilaalinaa. Hayyee rakkoon qabu kana isinii hubannaati ammaaf dhiifama isin haa gaafattu isin ka'ii dhiifama gaafadhu lafa. Harmeeti yatta duutu argurra horicha kana dhugee du'uu naa wayya. Abdii! Eebade mucaa kiyya. Aanan fidii. Eebadee rabbiin isa albisee kun himartu sababa kiyyaa. Harmee bakka adeemu jira abbitti illee rafaa jira jabaadha. Hayyee deemi kaa garuu har'a fuulli kan keessirra hin jiru. Ayi xiqqoo ooma abbitti kanatu na yaachise deemi bakka. Yaa rabbi mucaa kiyya kana yaadanna jalaan miidhin. Ahliim! Ahliim! Dalagaa deemaa jirtaami? Maaliif na gaafatte? Ahliim, ani ilma namaati ilmi lamaan dogongoraa kan darbeef dhiifama naa godha. Hayyee rakkoon qabu. Kana boodaaf abbittii fi ummaan tiyya waan takka ta'anii jennaan dhiifamallee siif hin godhu tiyaaftee ta'umaati. Abshir, amma siin muufachiisu. Hayyee. Ahliim, ansi jaaladhullee abbittii fi harmee ta'e micciramtu sana wajjin gubachaa jiraachuu hin danda'u. Heela. Wayyee feenuu. Ahliin bahee jira isa karaarraa qabaate ajjeesaa. Anaasii kamana jirtu tananiin marziin galaafadha. Hayyee amma karaarraa qabeessi eega.